maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sunan miidiyaalee hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Haacaaluu hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin bilsiginaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittuu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Haacaaluu mana gam qaba. Bilsiginnaani gadi baanii Haacaaluu binnee turre agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Madiraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunname? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama hin baranne illee nama barnootaan fagoon deemu. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Ati na basaasta jechuudha. Simbasaas dhugamoodhaan kan callaa oni naa jedha. Shimallis ofitti naqabee erga goote bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Haacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililikirra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madiraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeseef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Haacaaluu wanni farda waan fardaa soqtachi keessa waa arge. Namicha nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qub qaba. Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isee yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiiramni Abiy Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessa tak deema deemi. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhatanii. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Har'allee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Haacaaluu hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sunan miidiyaalee hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Haacaaluu hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin bilsiginaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittuu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Haacaaluu mana gam qaba. Bilsiginnaani gadi baanii Haacaaluu binnee turre agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Madiraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunname? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama hin baranne illee nama barnootaan fagoon deemu. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Ati na basaasta jechuudha. Simbasaas dhugamoodhaan kan callaa oni naa jedha. Shimallis ofitti naqabee erga goote bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Haacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililikirra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madiraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeseef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Haacaaluu wanni farda waan fardaa soqtachi keessa waa arge. Namicha nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qub qaba. Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu
yookaan qabsaa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyad qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'atillee attaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiiramni Abiyyi Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessa tak deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiyyi Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhattate. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Haacaaluu hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaa hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Haacaaluu hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiyyi Ahmad yookaan paartiin bilsiginaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittuu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Haacaaluu. Mana gam qaba. Bilsiginnaani gadi baanii Haacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Madiraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunname? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama hin baranne illee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Immormati. Ati na basaasta jechuudha. Simbasaas dhugamoodhaan kan callaa oni naa jedhe. Shimallis ofitti naqabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Haacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsinaa deebisu. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madiraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda abbaa Haacaaluu wanni farda waan fardaa soqtachi keessa waarke. Namicha namni hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qub qaba. Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyad qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'atillee attaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiiramni Abiyyi Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessa tak deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiyyi Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhattate. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Haacaaluu hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaa hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Haacaaluu hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiyyi Ahmad yookaan paartiin bilsiginaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittuu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Haacaaluu. Mana gam qaba. Bilsiginnaani gadi baanii Haacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Madiraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunname? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama hin baranne illee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Immormati. Ati na basaasta jechuudha. Simbasaas dhugamoodhaan kan callaa oni naa jedhe. Shimallis ofitti naqabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Haacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsinaa deebisu. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san.
farda hatame beetta. Madirak irra cabsitee waan akkasii sun live irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa'edha. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beetta warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii hacaalu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waarke. Nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeeru qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee attaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiiramni Abiy Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessa taak deema deemi. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhatanii. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Haacaaluu hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaa hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Haacaaluu hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin bilsiginaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittuu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Haacaaluu mana gam qaba. Bilsiginnaani gadi baanii Haacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana gooneerra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Madirak irratti gize seentuuf gize buutu maalti si qunname. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama hin baranne illee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Immormati. Ati na basaasta jechuudha. Simbasaas dhugamoodhaan tan callaa onni naa jedhe. Shimallis ofitti na qabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Haacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsinaa deebisu. Fardi siidaa dabalee sun farda mililikirra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beetta. Madirak irra cabsitee waan akkasii sun live irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa'edha. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beetta warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Haacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waarke. Nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeeru qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee attaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiiramni Abiy Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessa taak deema deemi. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhatanii. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Haacaaluu hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaa hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Haacaaluu hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin bilsiginaa kennitee fi qeerroo jirtuu
jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Haacaaluu. Mana gam qaba. Bilsiginnaani gadi baanii Haacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Madiraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunname? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama hin barannillee. Nama barnootaan fagoon deemu. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Immormati. Ati na basaasta jechuudha. Simbasaas dhugamoodhaan tan callaa onni naa jedhe. Shimallis ofitti naqabee erga goote bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Haacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome. Gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililikirra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madiraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoon Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Haacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Namicha nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeen qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiiramni Abiy Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessa taak deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhatanii. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Har'allee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Haacaaluu hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaa hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Haacaaluu hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin bilsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Haacaaluu. Mana gam qaba. Bilsiginnaani gadi baanii Haacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Madiraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunname? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama hin barannillee. Nama barnootaan fagoon deemu. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Immormati. Ati na basaasta jechuudha. Simbasaas dhugamoodhaan tan callaa onni naa jedhe. Shimallis ofitti naqabee erga goote bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Haacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome. Gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililikirra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madiraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoon Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Haacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Namicha nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeen qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame.
abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiiramni Abiy Ahmad jalqab kun waggaa lama keessa tag deema deeme. Kara sirriir jira warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhatanii. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Haacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sunan miidiyaa hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Haacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin bilsiginaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Haacaaluu. Mana gam qaba. Bilsiginnaani gadi ba'anii Haacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanee haa dubbatan. Madiraka irratti gize seentuuf gize buutu maalti si qunname. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama hin baranne illee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Immormati. Ati na basaasta jechuudha. Simbasaas dhugamoodhaan kan callaa onni naa jedhe. Shimallis ofitti naqabee erga goote bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Haacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsinaa deebisu. Fardi siidaa dabalee sun farda mililikirra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madiraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeseef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Haacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Namicha nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aati illee attaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiiramni Abiy Ahmad jalqab kun waggaa lama keessa tag deema deeme. Kara sirriir jira warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhatanii. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Haacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sunan miidiyaa hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Haacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin bilsiginaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Haacaaluu. Mana gam qaba. Bilsiginnaani gadi ba'anii Haacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanee haa dubbatan. Madiraka irratti gize seentuuf gize buutu maalti si qunname. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama hin baranne illee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Immormati. Ati na basaasta jechuudha. Simbasaas dhugamoodhaan kan callaa onni naa jedhe. Shimallis ofitti naqabee erga goote bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Haacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsinaa deebisu. Fardi siidaa dabalee sun farda mililikirra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madiraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeseef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa
kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beekta warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda abbaa caalu wanni farda waan fardaa sooftachi keessa waa arge. Nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obbaa'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiiramni Abiy Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessa taak deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhatanii. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Haacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaa hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Haacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin bilsiginaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Haacaaluu mana gam qaba. Bilsiginnaani gadi ba'anii Haacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanee haa dubbatan. Madaraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunname? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama hin barannillee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Mormati. Ati na basaasita jechuudha. Simbasaas dhugamuudhaan kan callaa onni naa jedhe. Shimallis ofitti na qabee erga goote bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee akka kompiiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Haacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililikirra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madaraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beekta warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda abbaa caalu wanni farda waan fardaa sooftachi keessa waa arge. Nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obbaa'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiiramni Abiy Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessa taak deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhatanii. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Haacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaa hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Haacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin bilsiginaa kennitee fi qeerroo jirtuu
jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadha na caalu. Mana gam qaba. Bilsiginnaani gadi baanii haacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Madaraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunname? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama hin barannillee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Mormati. Ati na basaasita jechuudha. Simbasaas dhugamuudhaan kan callaa oni naayidha. Shimallis ofitti naqabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Haacaaluu Oromoon saata amma bilisoome gabaabsinaa deebisu. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madaraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badaa caalu wanni farda waan fardaa sooftachi keessa waa arge. Namicha nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbe qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dooktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyada qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanuu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiiramni Abiy Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessa taak deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhattati. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Har'allee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Haacaaluu Hundeessaatti. Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaa hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Haacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin bilsiginaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadha na caalu. Mana gam qaba. Bilsiginnaani gadi baanii haacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Madaraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu si qunname? Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama hin barannillee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Mormati. Ati na basaasita jechuudha. Simbasaas dhugamuudhaan kan callaa oni naayidha. Shimallis ofitti naqabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Haacaaluu Oromoon saata amma bilisoome gabaabsinaa deebisu. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra